إلا شمران مس شمران ده وقوته دور من بينه قد يبوس دي دور كمامي قد يبوس جلا كده تابي كنا جلا هاي تابسي بوليتي كم يعني بوليتي إنكم نو بوليتي هاي مالتي كنا بوليتي كنا ده كده لا بدك كده سفر إنغور كم بس إنغور كنا بري تروح ربي إجول لرسي كذا مي إجول لرسي كفتي أرسي نجيب تلو كنا جيتا كمالو جتي منا كنا رودا ربا في تيجودا كثارا بر كثارا بر كون والله كثار كنا تانا guys مال تاتيسي namatti lakkaa kasaraan namatti lakkaa waan ta'eef hamma haa ta'an tokko irraa yaadamu intala qofa nuuf fida kalas amaara taate oromoo taate arsii taate kalas ana jedhamu taatu ko kana jala ana jedha arga silaati mee wal galee waan inni matu ana kun koy king jati meta galee ka mee king jati chal jeli mee ana gaafata ishi kana mol galte afaan amaarifa barreeffatte kun gona Mujatin tayi barang gebat mujatin tayi barang kung kilo sedin tatula. Bukannya kita kilo sedin kas nesa agarti ana suri ciki ya orang narra dapat dah. Ajiban sagale di situ mereka mana sagale di situ wan kita tukar makan. Wallahi billahi. Amma koy ya me koy abi koy me koy king jati me abi koy ya me pije sanusa gale ka badda me heshi uje Okay. Ay bosa gade ya ki video den to ko ol bawdo male wa ko to bawdo be ko bo milking get chal jere me anaga hota de oya ko sagale wara badara mo gunya alla bita ay yarol ba moyti ka watem basu yaki mala radiata mamade kenya billahi gar jadide miladi ga churi zakana bar indaka yamani ra allu ben karara halu be kuno akka karana tabar ay ila amma internet ya fana marifa kana gafadda moyti ka waddo kinki entero ikkan hey ti Oye nyunat dirat la ila gastu matol bawda jere cinka majo alshakla yaki ay gartate mun ala bita ay amma ila ijolle arsiiner gadda la kosa to ko barreefadda shamarrar si mewanis ne ratti furdatan furdina kana baay'ee keessattuu furdaadha ijoolleen arsii erga dhala kota ha qoyame Wala koy kemam yero to kadage me yero to koy mal gota walu magalat hang internet share gurani fidan uke rakasa teragat ragat kimami sirreeffama dhaggeeffadhu intalli abbaan suuraa kana ana jedhaatti mana kana keessa jirti Digare intala tanani mucaa keenya badee dhaggeeffadhu abbaan suuraa kana tayyibaan beeyna joon tayyibaan siini bagai ela tayyib abbay me tayyib abbay aboo si mucii qabadhu kimam dhaggeeffadhu wajinaa aboo wajinaa dhius jedha Zina na jette miti wanni singal chonjiro wanni singal chota konjiro erga ana sinjette mucaa keenya liqimsite bidi jedha gaafadhaa malee abbay bareedito magala bareedito wallahi abbay me abbay me tayyib abbay nama ana jedhu imam yakana godira nama ana jedhe dhufe akka gootu nama ana jedhee dhufe ol ba'e ijoollee achi keessa nama ana suuraan kun ana jedhee ol ba'e dhufe dubbate mucaa keenya liqimsitee iddoodhatti iddoodha keessa of keessaa baafta moo isaan baaftedha gaafadhaa kana bichaa gaafadhaa malee ijoollee kaasuu hin dhaabnee dhiisaaf qaba waan ta'eef ijoollee jalaa miira keessa galina. Ana jetti tokko kuno koy ana jetti koy ana achi baafnee gaafa na rakkoon qabnu achi baafnee gaafa na hunda jaraayyoo. Sigirale tada video anak mami mali fanya danu radi jirara ya rabbi ya gofta ko angkal di sakaran jalan ber lagi fata bayas video Hirot faydam koy
Koy. Kuno kunana jid. Bayasi asmana si bayasi. Si miti bokun kilo sadi wa iti bokun si kana miti bokin kun lemit. Si miti kun le insomti. Bus gadi tiu namale jadi dumadu baru nyatte kun namale jadi dabar rebja shangesi bar kun. Fulumati mata bar. Nama waggashan. Nam. Bangga dulu. Jala mereka ati bar kun. Jala mau bishana malle bishani Ethiopia yuke sanu manne bar. Nutila ela ada gefada ada. Intana kana ko bitte barbanna. Ruga tikesa yatta. Wallahi billahi tallahi dhageeffadhaa mee waa takkitti bichaas ninjee asirraa gadi bu'a. Dhageeffadhaa akkuma mucayyoon duraa itti suwwar dhiiraa guyyaa fi baalaansii dhiiraa hin beeknu baalaansii haasaa hin beektu yaaki. Haloo warri dhiiraa kun dhageeffadhaa. Ishoo dhageeffadhaa waa takka isinitti hima ammaa. Isini wanta irraa haasofta isinii diddee Arsii taate Jimmaa taate Wallaggaa taate bakkuma feetii haa taatu. Isii waa isin irra Tapi kok mari jenna ata kennu tawdi wala kennu tawdi de wani bakkan de warre mo kan ya kiro na minje ala yiro na masa falase ma ganna ma darbatan ko ya ma ganna ma bultan Kimami ma ijoolleen Amaaraanii takka Oromoo keenya ol baasanii waan irratti jedhaniiru kanuma bicha naa deebisa. Akkamma mucana Amaaraadha Oromoo dho Arsii dho barsiisi Amaaraadha biroo ila ammana biraa ol gadi deebi. Maaltu Amaaraa irratti sirbaa ibsuun Oromoo miti. Imaamii bichitti wajjin haasaara namni tokko deebinaa kenna namni tokko ol kabajni nan dubbatan talakan. Nama tokko dubbachuu barbaadu Imaamii malee. Imaamii malee nama tokko dubbadhu namni tokko deebinaa kenna tanu Imaamii bichitti wajjin haasa'in gadi bu'a. Daqiiqaa lama caalaan ture. Daqiiqaa lama haasa'e. Amma bonta gela warre mo de dara mola gadi busna ala. Yaada siyaafatu gadi busna namni tokko ittiin. Bonta geeffadhu nuti amma Amaaraadhaan jennu. Isini sirba Arsii irratti sirbiti jala gadi ilaalee ajandaa kana erga ilaalaan ture. Edallee yerootti qaba beekanuman dhiise ganama kanallee yerootti qaba beekanuman dhiise adda baafachuudha. Garuu sobanii intala Amaaraadha jedhan intalli Arsii gidiba sobanii ati shira jara Arsii kana dandeessudha. Maaliif sobanii sangaa fuudhanii isaa godhu jarri. Maaliif fuudhanii sangaa godhan. Kanaaf yaa biiftii koo intalli Arsiidhuma sobanii Amaaraa jedhani malee. Intalla afaan Amaariffaa beekti. Arsii keessas Amaaraan hin jira bari wanti sii galuu qabu intalli Arsii taates Arsii keessas Amaaraan jiraachuu danda'a. Asumatti dhaabbadhu bakka asumatti dhaabbadhu lawaa tokko hin jedha Arsii keessa Amaarri jiraachuu baate intalli afaan Oromoo haasoftu afaan Oromoo irratti hojjette. Waan taatu Arsii keessa bakki dhalootasii bakki jireenya si Arsii keessa. Kanaaf nuti shamarra Arsiitii jenne maal barreessina jechuudha. Rabbi bina qajeelchu garuu mucaan Amaaraadha dhibbatti akkasii Amaaraa taate maa nan beekan ishee. Mucattiin Amaaraa ta'uu ati namatu sitti immoo mucattii beekte. Qibame akkamii yaada akkanaa kanarraa fuutaaf jedhaniidha bareedina isin haasaa jirtu waan namni itti hime. Yeroo isin ofii dubbatu san dhaggeeffatu. Yeroo isin ofii dubbatu waan isin isii beekuun see baran. Haroomaa jechuudhaan ni shaata. Amma mucaan furdachuu rakkoo ta'e uumamaa rakkatane. Iftu mucattiin Arsiitti dhalatte walumaa galatti marqaa Arsiitu akkana godhe marqaa xiqqeeffadhaa bakka furmaanni biraan jiru marqaa xiqqeeffadhaa ofitti hin guurina. Abdii. Amma dhaggeeffadha anuwaa dhaggeeffadha amma dhaggeeffadha. Amma Jimmaa shamarreen Jimmaa warra abbaa gara jechaa turan. Garuu Jimmaa keessaa wanna kanaas baheen jiru takka. Egalee wanna kanaas baheen jiru shamarreen Engedduma kana sirba Jimmaa haarawa bahe san irratti intalli faastaa Madiinaan hin fiddi. agarte mon agar shamarraa Arsiiti. abboo kana qimami viidiyoo sana agarreet viidiyoo isin sirba Jimmaa irratti hojjette tokko nyaata paastaa wayii hojjette Maal jettee ati abi? intalli Arsii tokko Imami Arsii waan akkanaa hin kudu kun maqaa irratti barreessee olii gadi oofiniiti. Jabeeffadhu kan abboo marfeefaa waraanii haa gabbatu. Dhaggeeffadhu amma kuni gadda yeroo wal lolu jechuudha. Gabaabaa loo dhiisa Jimmaa Arsiitiin
Irian si bado bakatera ke usachi Maani kun ijoo. Ni kun Gara Mami arsi wana kana kanan kab duje. Kun yoo himamelle bootani nitti himamuun beekama. Allah ijoolleen arsiin kijibina. Isso bina ijoolleen arsiin. Jenne ofirraan dabarsa. Shamarri arsii wama akkanaati. Shamarri arsii wama akkanaati. ilmoo rabaadee gamsee Abbooda engadduma tokko intalli arsii akka isin paastaa tokko nyaattu nagarre sirba jimmaa wayii irratti ofiitee akka isin irratti nyaattu nagarre. Eega jimmaa dhalanii. Kaartitu nyaata sun jimmaa kakkeetti paastaa istaalii wannooti istaalii boorataan biyyee makiina irratti argu nyaatu sun. Abdi daga intalli sun arsiidha viidiyoo irratti hojjettee beekaa maqaa balleessuudha irratti hojjettee arsiidha. Wallahi arsiidha maal fiddare buko jimmaa akka namni nyaata salamiiti wallahi arsiidha kun maqaa irratti argaan jirtu. Abboo dhaggeeffadhu sitti maan dhaggeeffadhaame mucattiin akkasitti nyaatte maqaa jimmaa balleessuu bakka nyaatte malee mucattiin maqaan isiitis bakki feete Mucaan arsiidha kalas deemara kalala viidiyoo si jala laalee inni faaraan arsiidha kun mormuu feeti. Mijattiin jimmaara jedhi garaanuun hima. Mami garaanuun hima. garaan maaliif Gadi buusi kiyyaa diqaalaa kana kiyyaa harree jalatti guddate kana gadi buusi kemami nurraa gadi buuti leeshitti sagalee nuu qaba boomaa labbaa sagalee nuu qaba buusi gadi nurraa nagartaniiti viidiyoo isaanii. kiyyaa diqaalaa jechuudha kiyyaa harree jalatti guddatee banaa gadi ba'e jechuudha kiyyaa dhalaa jiraa yeroo dhaluu qabu dhalaan jiraa jechuudha kun sha'alaalee qiraamatti kennuu dindeena harree jalatti guddate leeshitti abbaa sagalee nuu qaba kun Aboo kiyyaa gara bu'i gadi boo maal abbaa gadi sagalee nuu qabdaate gurbaa mana ijoollee keessatti naatitti badaa diqaalaa maal abbaa gadi sagalee nuu qabdaate irratti obboleettii kellee anota saleetii wajjin hudduu keetii wajjin naatitti badaa diqaalaa maal abbaa sagalee qabdaate irratti ol baatee bu'i gadi. Dhugaa rabbi obboleetti. Aboo obboleetti ta'eeti iyyuu ni ilaaline. Biyya sirreeffadhu ga'e taasisaa beekaan jirtu ati diqaalaa diqaalaa wajjin waasaa beekaan jirtu gadi bu'eetti gadi bu'i leeshitti sagalee qabdaate teessee bu'i gadi. Aantii ati kun ijoollee keenyaa bitachuuf ilma baantii haala viidiyoo si jala deemee ilaalee dhufaadha bar viidiyoo ilaalee walaa ijoollee arsiiti bakka jawaarri ofirratti diqqaatte deemti bakka arsii dantalli jaallattu jibbitu deemi gadi bu'i dhaqii viidiyoo si ilaalee bu'i gadi ba'u arsii miti taate daawulla wayi maal ta'e inni sagalee qabaate irratti boo sagaleen keetu boo'ichaa ifuun ta'u bu'i gadi yeedi qaalaa nuun sagaleen keetu boo'isaan tolu siin jedhe. Aboo sagalee billaa alee waa'ee sagalee keetu dhiisi sagaleen keetu boo'ichaaf hin ta'u rabbi gadi bu'i gadi bu'i gadi. Leeshabbaa keetii sagalee qabdaattee sagalee qabuu deema bar kun yeedaawulaa wayi diqaalaa. Ilmaan harree akkamitti sagalee qabdaa akteessee? Wallahi namni bu'ee wallahi ani bu'ee abbee warabban gaa'u. Isini yeroo danda'u maal abbaan garaan hin himaminaan hin jedhu dhaggeeffadha. Yeroo namni dhufee garaan hin himamu jattiin warra jimmaata kanatti nyaata jedhu viidiyoon isaan dalagaa jiranillee kan nyaatu isaanuma sirba jimmaa irratti hidhama. Kan akkanatti garaan bakka saditti ba'u isaanuma jimmaadha jedhan. Wallahi jirbu nama sadaqaadha jechuudha yamanii keessatti jechuudha wallahi mataama yamanii jechuudha qasaman billaahi nan beekamti ani ilmaan harsii kana wajjin jiraadheera bar. Mataama jechuudha wallahi sadaqaa bira dabarfatan. Miki qabas Miki muitti qabadhume muitti qabad yeroo tokko muitti qabadhume. Asma. Abid. Ati ijoollee eessaati? Ijoollee Oromiyaati. Ijoollee arsii lakkaati. Akkamitti jimmatti guddataati? Afaan jimmaa yuun beektu afaan arsii yuun beektu. Amaara arsii gattee wal maqaan jabbaan arsii amaara qabu. Interview ya waduh deh sih imam interview ora karena nyata tadi. Nageessu. Akkamitti jimmatti guddattee jetta arsii keessaas baajira wanti gurguddaan kun kan akka dhafaateetu keessa jira inshallah. Ijoolleen immoo kunoo kana jala obboleettii dhafaateetu jiraa jiru. Haati baatee jimmatti guddatteere. Shuuroo bitti guurtanii akkana gara shuuroo bitti guurtanii bartanii biyya arabaa yeroo dhuftanii ruuzaa arabaa akka jiruun qobaatti bar shamarree arsii kun jiran qobaatti qadaa hojjetatti jiran isa
araba qoda tu diste qobatti disti guutti hojjate ruusa kana inshallah